Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti hima. Puntland lammiilee Itoophiyaa 23 ISIS lolaa turan jettee qabuu ibsite. Bulchiinsi Puntland lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota alaa ISISitti makamuun lolaa turan to'achuu ibsite. Puntland maqaa fi suuraa namoota to'atamanii biyya irraa deeman waliin maxxansiteetti. Miseensota ISIS kan jette Puntland opereeshinii hidhattoota kanneen irratti naannoo gaara Almiskaadiitti geggeesseen to'achuu ibsite. Lammiileen osoo ISIS waliin hiriiruun lolanii to'ataman jedhaman lammiilee Itoophiyaa, Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Masirii, Yaman, Morookoo, Saawud Arabiyaa fi Tarkii faati. Ministeerri odeeffannoo Puntland Mohammad Ayiid Didiir BBC Afaan Somaaliyaatti akkamitti biyya kam irraayyuu haa dhufanii dhiyoos ta'e fagoo ilaalchuma wal fakkaataa warra qabanidha jedhan. Naannoo gaara Almiskaadiitti humnoonni ISIS fi humnoonni nageenyaa bulchiinsa Puntland gara waggaa tokko ta'uuf wal lolaa turaniiru. Gaarri kun maandhee hidhattoota ISIS akka ta'e himameera. Hidhattoonni 50 ol to'atamuun milkaa'ina bulchiinsa Puntland galmeessee agarsiisa jedhan ministerichi. Inni jalqabaa Puntlandii fi uummanni Somaalee marti injifannoo argamu akka beekuuf diinni ajjeefameera kaan lubbuudhaan dhabameera jedhaniiru. Biyyi isaan irraa dhufan akka lammiilee isaanii biyya keenya keessatti rakkoo uumaa jiran beekuu qabu jedhan. Dabalataan ji'opolitiksiin gaanfa Afrikaa waan jijjiiramaa dhufeef waan biyya keenyatti ta'aa jiru addunyaan haa beekuuf agarsiifnes jedhan. Ministerichi biyyoonni lammiileen isaanii asitti qabaman waan ta'aa jiru beekuu nu quunnamaniirus jedhan. Biyyoonni nu quunnaman jiru, kaan nuyi quunnamnes jiru, kaan dhimmicha baraniiru, kaan ammoo hin barree. Hidhattoonni ISIS kunneen biyya isaaniitti duraan yakkamaa fi kanneen biyyaa baqatan ta'uu malu. Biyyoota hidhattoonni kunneen irraa dhufan yoo ibsu Ayidiid biyyoota 3 waliin qofaa daangaa lafaa yookaan bishaanii qooddanne jedhe. Akka maqaan namoota tarreeffameetti Itoophiyaa, Keeniyaa as keessatti eeruun danda'ama. Ministerichi biyyoonni lammiileen isaanii osoo ISISif lolanii qabaman biyya keenyatti rakkoo uumaa waan turaniif beenyaa nuuf kaffaluu qabu jedhan. Gaarri Almiskaad bakka da'annoo yookaan maandhee hidhattoota ISIS ture. Hidhattoonni gaara kana sababa adda addaaf akka filatan ministeerri odeeffannoo Puntland himaniiru. Inni jalqabaa haleellaa qilleensa irraa jalaa dhokachuuf yoo ta'u, kan biraa gaara kana keessa konkolaataan hin seenuu jedhan. Gaarri keessatti wal waraanan kun naannoo Baarii jedhamu keessatti argama. Magaalaa naannichaa Basaasoo irraa kibba bahaatti argama. Kan isaan filataniif naannicha keessa socho'uun rakkisaa waan ta'eef akka ta'e himaniiru. Itoophiyaan lammiilee ishee hedduu maqaa tarreeffaman kana keessa jiraatus haga amma deebii hin kennine. Lammiileen biyya alaa ISIS keessatti to'ataman irratti murtoo kamii darba jedhamanii kan gaafatan ministeerri odeeffannoo Puntland waanuma yakkamtoota kaan irratti ta'utu isaan irrattis raawwataa jedhan. Addunyaan shororkeessitoota ija addaan akkaataa humna isaaniin ija addaan ilaalti. Loltuu ture moo ilaalcha isaa jijjiiranii kan itti dabalaman moo ilaalcha garichaatti amanuun kan itti makaman moo hoogganaa garichaati moo akkam kan jedhu ilaalamee murtoo argatu jedhan. Biyyoonni isaan irraa dhufan hubachifamaniiru kan jedhan ministerichi gariin ofiinuu nu quunnaman kaan immoo nuyis quunnamneerra jedhan. Dippiloomaasiin akkaataa biraan hojjetaa jedhanii lammiilee alaa ta'anii ammayyuu mana hidhaa kan jiranii fi maqaan isaanii hin ibsamne jira jedhan. Gamtaan Imireetota Yemen keessatti mana hidhaa qabdi jechuun gartuun bulchiinsa mootummaa Yemen himate. Bulchiinsi mootummaa Yemen kan Saawud Arabiyaan deeggaramu mootummaan Gamtaa Imireetota Arabaa magaalaa buufata doonii kibba Yemen Mukallaa keessatti mana hidhaa dhoksaa akka qabdu himate. Gamtaan Imireetota Arabaa garuu haalli kun dharaa jechuun haaleera. Himanni kun wal morkii biyyoottan boba'aa badhaadhan galoo galaana Arabaa ittuu kan hammeessee jedhameera. Himata kana kan dhiyeesse Saaleem Al-Kanbaashii bulchaa kutaa bulchiinsa bahaa Yemen Adramaawwitii yoo ta'an kanas wayita imala Saawud deeggarame gara magaalaa Mukallaatti argamtutti miidiyaalee
akka Rooyitersiif waliin imalaniin dubbatan ta'uun himameera. Alkan Bashir ibsa miidiyaaleef kennaniin tarkaanfiin gartuu Yemen keessatti dhoksuuf socho'an akkasumas sochii gamtaa Emireetota Arabaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ibsaniiru. Geggeessaan Yemen Saudiin deeggertu kan haa jedhan malee himata kana gamtaan Emireetota Arabaa haalteetti. Oduu keenya itti aanuun Soomaaliyaan waliigaltee waraanaa haaraa Qaatar waliin mallatteessite. Soomaaliyaan waliigaltee waraanaa Qaatar waliin mallatteessiteetti. Miidiyaan mootummaa Soomaaliyaan geggeeffamu Soonaan akka gabaasetti biyyoonni waliigaltee humna waraanaa gamtaa Emireetota Arabaa waliin taasiftee turte torbee darbe erga gargar kutuu beeksiftee booda kan taasifamedhas jedhe. Waliigaltee kana Dohaa magaalaa guddoo Qaataritti Ministeerri Raayyaa Ittisaa Soomaaliyaa Ahmed Mo'allim Fiiqii fi itti aanaa muummee ministeeraa Qaatar akkasumas hoogganaan dhimma waraanaa biyyattii Sheek Saad bin Abdurrahmaan Hind Hassan jidduutti mallatteessus gabaasi kun eereera. Akka bu'uura waliigaltee kanaatiin biyyoonni lamaan dhimmoota akka leenjii waraanaa, muuxannoo walii jijjiiruu, dandeettii ittisa guddisuu fi tumsa nageenyaa cimsuu irratti waliigalaniiru. Kaayyoon isaanii ammoo nagaa fi tasgabbii naannoo deeggaruu akka ta'e ibsameera. Aangawoonni biyyoota lameenii waliigalteen kun tooftaa hariiroo Soomaaliyaa fi Qaatar jidduu jiru cimsuuf tumsuu ittisaa fi nageenya yeroo dheeraa irratti waliin hojjechuuf waliigaluu isaanii kan agarsiisudhaas jedhame. Waliigalteen kun kan raawwatame erga mana maree ministeerota Soomaaliyaa waliigaltee ittisaa fi nageenya gamtaa Emireetota Arabaa walii qabu humna dhabuu fi murtee dabarsee boodaadha. Murteen kaabinee mootummaa Soomaaliyaa kun kan fudhatame tokkummaa daangaa lafaa fi sirna dantaa mootummaa federaalaa Soomaaliyaa agarsiisuuf jedhe. Waliigaltee kanaan dura gamtaa Emireetotaa waliin taasifame hunda akka gatii hin qabnetti labse. Tarkaanfii kun erga fudhatame humnoonni waraanaa Emireetota Arabaa Soomaaliyaa keessaa bahaa jiru. Dhaabbanni odeeffannoo Middle East Eye gabaaseera. Akka gabaasa kanaatti gamtaan Arabaa loltootaa fi meeshaalee waraanaa buufata waraanaa Bosaasoo fi bakkoota biroo keessaa baasuu jalqabee jira jedhe. Kunis tarkaanfii Soomaaliyaan waliigaltee biyyattii waliin qabdu erga addaan kutteen booda ta'uu ibseera. Akka dhaabbanni kun gabaasetti loltoonni biyyattii dhiisanii bahu kun haala naannicha keessumaa dorgommii Saawud Arabiyaa fi gamtaan Emireetota Arabaa galoo galaana diimaa irratti yaaddoo kan fidu jedheera. Oduu keenya xumuraatiin Ispeen balaa baaburaa namoonni hedduun jalaa du'an hordofee gadda guyyaa 3 labsite. Balaa baaburaa mudate yoo xiqqaate namoonni 40 du'uu hordofee Ispeen guyyaa gaddaa 3 labsite. Ministeerri muummee Ispeen Pedro Sanchez guyyaa gaddaa biyyaalessaa 3 labsan. Dilbata darbe kibba Ispeenitti balaa baaburaa mudate yoo xiqqaate namoonni 40 du'anii 120 kan ta'an ammoo madaaniiru. Baaburri gara magaalaa Madrid deemaa ture Adaamuz keessatti karaa irraa maquun baabura biraa waliin walitti bu'uun balaan cimaan kun kan mudate. Ministeerri muummee biyyattii Pedro Sanchez guyyaan gaddaa biyyaalessaa labsamuu ibsuun dabalatatti sababa balaa mudatee akka qoratamu beeksisaniiru. Ispeen keessatti waggoota hedduu booda balaa tiraafikaa mudate kun isa cimaadha jedhame. Pedro Sanchez bakka balaan itti mudatetti argamuun gadda isaanii ibsataniiru. Kunis lammiilee Ispeen hundumaaf guutummaa biyya keenyaaf guyyaa gaddaadha jedhan. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma turtii gaarii qabaadhaa.